warri sheetticha kana uffata malee qullaa isa dhaabe isin warra musliimaati takka warra kiristaanaati miti isinitti hima dhugaa jirtu jechuudha dhugaa amma ani gama kootiin sheetticha kana musliimallee ta'uu baadhu jechuudha dhugaa kadhannaa godhaaf ofii kiyyaa jechuudha rabbiin mataa isaatitti saade cubbuu miti haati isaa sun kaboottu tarii rabbiin dhugaa rabbiin sheetticha kana dhugumaan jaalata rabbiin sheetticha kana maaliif naan jedha wanti akkas jedheef qaba maaliif yoo jettanii wanti intalatti gufuu kanallee akka isan jaalanne isa jaalala itti kennee isii ammoo akka isan jaalanne isa dhooggeef rabbiin jaalala isaa keessaa xarageef intalatti gufuu kana akka boru jireenya isaa diddu waan beekuuf rabbiin namaa miti beekaa onnee namaa beekaa waan ta'eef onnee waan hujii isii kan hoosa bira dhaxxellee jireenya isaa diiguu isa maraachitu waan beekuuf rabbiin osoo isaa waliin tuqin osoo isaa waliin argin intala gufuu kanaa dideetti hadha dhugaa baaste eshi kajel ergan jaalanne madirqiin maalidha ergan qalma tokkoffaa hattaa aa jedhanii aa jettee baa jettee caayettasaa hatta ma tokkoffaa durumaan jaalala jammaran san nama isiin taan ijji sirri isii irra guddaa ta'uu isii hadha argite sheetticha kana dura beettisa gizee masan maaf jaalala qabsiiste namjaan jaalalli takkaan nama hin qabu ko gizee masan osoo afaan itti mi'ooftee afaan damma gootee waliin haasa'uu baatte sheetticha miskiina rabbii ka rabbii ufii kadhatu nagaa ufiitiin rabbii ufii kadhatu waa takka hin beekne zinaa hin beekne maxaxxii hin beekne caati takkatti yoo qama jecha waa takka hin beekne onnee isaa hattee hadha miidiyaa irratti isaa miti ka garaana nyaate haadha isaa tajaajilaa boottu san jechuudha isin ammoo hoo zeddoo intalti zeddoo jedhan sunii fi nasraan illee jechuudha nasraan dubbii viidiyoo bareeda waraabdee fidde intala haasofsiiste miidiyaa irra ol baasu mishaa goote booda ammoo zeddoo illee as baate anuusii jira waan isiin qabdu harakaatamaatti gootan harakaata namni bareedaaf naman jaalatu midhaaddeef sin jaalatu namni jaalala jechuun jaalala nama onneen kan kee barbaade malee akkami jaalata namichi kun akkami amma fakkeenyaaf osoo miiloona meeqa fiddanii intala warqii fakkaattu watti fiddan jaalala keessa jira akkamitti akkaan jaalala keessa bahee bakka intala biraa fuudhuu danda'a hin jajjabeessit ammoo anuusii jira harakaatatti gootan harakaatan godhina harakaatni gaariidhaa miti namichoon immoo rabbiin sammuu isaatitti isa haa deebisuu emimmaan isaa rabbiin bilaasha dhiirri akka qallaalitti immoo dhugaa rabbii kana dhuguma rabbiin addunyaa kanarratti dhuguma rabbiin sagannuuf yookiin rabbiin kadhannu yoo jiraate dhugaa isaa qofa rabbiin kuna waan biraa homa takkan dubbatina intalas hin arrabsina isheettichas hin arrabsina du'aayi godhaaf warri musliimaallee rabbiin mataa wallahi masgida banaati warri biyya keessa jirtan dhugaa masgida banaati maqaa isaatiin du'aayi godhaaf rabbiin irraa kaasa waa hundumaa waan ta'eefi itti baatanii anuusii jira anuusii suura isaa wal bira keettanii anuu isiit anuu ana kootu gara kiyya maal jechuudha akka jechuuf rabbii ani amma sheetticha kana yoo tarii viidiyoon kuni tarii ka bira ga'u ta'e ka isa gorsu jechuudha akka obboleetti tokkootti sheetticha kana jechuudha itti himu du'ee bada malee intaluma miidiyaa fayyadamteeyyuu osoo bira dhaquu baate baadiyaa keessa deemee intala haatiniif abbaan hiyyeetti qoraan guuranii nagadatan haa fuudhu dhugaa rabbii kana an kiristaana musliimaa miti an kiristaana miti takka nama kaan iyyuu gargaaraa jirtanii nama keessan jajjabeessa mataa ol qaba nama mee isa miidhama hedduu kana keessa jiru sagalee isaa hattaa yoo inni laayivii seene waraabdanii ittiin tiktookii waraabbatu ka afaan dabaa jechuuni erbee jechuuni akkaataa rabbitu akkasitti isa uume waan uumaa isaatiin isa arrabsuu dhugaa rabbii kana ani garuu gara kiyyaan baay'ee na dhagame rabbiin bichaan ani ka isaa kadhu dhugaa rabbii kana amantii kamis ta'e የመጨረሻ mukammaa fi amanii mukuma kanatti illee yoo amante rabbiin bichaan gara sammuu isaatti isa deebisu imimmaan beeka imimmaan isaa hin turti malee dhugaa rabbii kana imimmaan isaa hin turti malee hin bulti malee rabbiin qabate akkanatti ittiin ta'a horoma lafaan buutu gudii intala tanaallee miidiyaa kanarra jirran hundinuu isi hundinuu inuma jirtan ka keessaa du'e ka hafe inuma jiraami inuma dhageetta waan isinitti baatu in dhageettanii achiin gara kan sheettichaa du'aa goosisaa warri sheettonni akka isaanii gorsa keessarraan barreessaa fi gorsa jajjabeessaa intala musliimaa abbaan fakkeenyaa fi intala musliimaa soqaatii barbaadaa ka haatiniif abbaan isin musliima intala imaanaa qabdu soqaatti fuudha bakka kala soonti biraa hin jiru
duraan dursa itti fuudhuun duratti sheetticha jajjabeessa birrillee barbaadu waa inni barbaadu guuraa fi isiniin jedhan nutis mataa kennan gara kiyyaan hin gargaaran dhugaa rabbii kana ofii kiyyaa jechuudha kan nama biraan hangalchu baay'ee garaa nagaate hedduu nama dhiba hedduu bakka nama jibbisiisa dhugaa rabbii kana bas hancanqee kana alanshitee bakka booddee mataa si dhukkuba yookiin ammoo si jiin darbita bakka dhiisa waa'ee isaa cufaa inumaayyuu cufaa hoo gargaara amma booda olola yookiin ammoo bakka haasaa warraa dhaaba intalallee achumatti rabbiin bichaa waan akkana godheef isatu beeka waan ta'eef rabbiin akka hujii isiifaa kenna kana isii jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota kaanaa lakkooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba isiniin jecha egaa warroon chaanala keenyaaf muhaaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma dura viidiyoo irratti dhaggeeffattan irratti obboleettiin keenya tokko waa'ee ajandaa isaa yeroo kana deemaa jiru waa'ee boonii fi ustaazaa irraa dubbattee jirte anis immoo irratti dabala jechuudha dhugaa garaa nageesse micayyoon tun jechuudha inna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ustaazaa kana micayyoon kun irratti taphatte dhugaa dubban irratti taphatte jechuudha akka ashaangulliitii goote irratti taphatte jechuudha ashaangulliitii goote garuu dhiirri kabajaa qaba abbaa manaa jechuun beeku ani maal akka nama ibsuun qabu utubaa manaa jechuudha dhiira jechuun immoo utubaadha dhiirri utubaadha garuu ashiinoo dhiira irratti akkanatti taphattee dhiira miidiyaa irratti keessattuu nama diinii barsiisu ta'ee yoo ishiin akkaatatti taphattu baay'ee na asxallaate micayyoon tun jechuudha duraan dhugaa dubbachuun cootanaan shaggeen ishee se'a jechuun qotiyyoo gajjadhee qotu haga harkisuun beekanii jedha oromoon keenya gaafa mammaakuu intalli kun qabattee eda nagarii isheen qabdu nagarii miti jechuudha maaliif hin jechuu barbaade beektanii dhugaa dubbachuudhaaf haati isaa santuu nama raree dhugaa dubbachuuf akkuma mucayyoo dittuyyuu haati sun baay'ee nama rarti yoo isheen naa galchaa jettee bochuu miidiyaa irratti imimmaan ustaazaa kanaati fi imimmaa haadha sanii mucayyoo sana karaa hin dabarsu dhugaa siniin jedhaan karaa hin dabarsu jechuudha maaliif nuti yoo amantaan keenyas gargar ta'e nuti akka dhugaa dubbanna malee wanna amantaa wal qabsiisnee haasuuf nuumate jechuudha maaliif bakka dhugaa tokko irratti nuti oromoodha waan ta'eef oromoon amantaan kan dhuunfate oromoon immoo akka oromoo tokkotti nama tokko yaaddee dubbachuudha jechuudha dhugaa dubbachuuf namni amantaa fedhii hordofu garuu ilma namaatti akkaatti taphachuun ilma dhiiratti akkaatti taphachuun kuni ani micayyoo kana yaa waaqa koonti na baasi ani dhugaa dubbachuudhaaf namuma shidhanii namuma natti fakkaattu dhugaa rabbii hum haasoftu illee nama natti fakkaattu baay'ee naas tallaan baay'ee na jibbisiiste jechuudha maaliif ilmi dhiiraa akkanatti jaalalaan boo'uuf ilmi dhiiraa ishiidhaaf jedhee waan hin taane qabu ishiinuu salphoo intala salphoo qaama qullaa baastee yaa'attee har'a immoo ustaazaa kana dhiistee nama biraa osoo isa wajjin jirtu nama biraa wajjin qaama qullaa akka barbaadde taate har'a garagaltee immoo isa yoo dhiiftu baay'ee nama inni yoo ishiidhaa dhiisa jedhee akkas taateedhe ishiin ganne ganaa immoo ishiin amma ni kaanarraa buusi jettee itti himtee banaan booda haadha isaa boochifte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akka hojii isiitti waaqayyoon ishiidhaa kennu maaliif nama tokko waaqayyoon hin kennaaf akka hojii isaatti jechuudha kanaaf micayyoo kana akka hojii ishiitti rabbi ishiidhaa haa kennu ustaazaa kanas waaqayyoon biddeen gaarii isaa haa baasu nama gaarii itti haa qabu nama jaalala beeku nama dhugaa nama amantaa ofii hordofu nama waaqayyoon rabbii ofii sodaatsattaa qabu sin jedhaanillee akkuma mucayyoon jettu dhugaa hedduu takka garaa na nyaate ustaazan kun dhugaa rabbii jechuudha haati sun garaa nama nyaattu imimmaan isaa fi haadhaa karaa sin dabarsin taranana